subscribe, share, like. بيان عبد الجليل كتام تسنيف ليس يونيفرسيتي ون واميتشا براتوتا يروهم بكمنف دبرسون ساني دغامم دابلين برنوت اولانو موتوما فدرالا موتوما نانو تيغراي جدوتي سببا والدبدين امم سيمنا براتوتا يروهم بكمنف ديري ساني تيغران يروهم بكمنف سيمنا براتوتا ترسيسو يونيفرسيتي ون مرتيسور خيسا يونيفرسيتي امبو بارداد دبر ماركوسي في اكسما يونيفرسيتي ورابي خيستي خن ارغمنيدام يونيفرسيتي باردار براتون barakana eebbifaman onkoleessaa 27 fi 28 akka mooraasin waamicha taasisuun isaa yaadachiisuun haala qabatamaa amma jiruun barattoonni waamicha isaanii taasifameef beeksisa haaraan hanga isin waamutti bakkuma jirtan akka turtan isin hubachiisna jaaniiti jiran. Yuunivarsiitiin Amboo haaluma wal fakkaatuun onkoleessaa 25 fi akkasuma 26 bara 2013 akka bara lakkooftu Itoophiyaatti waamuun haala qabatamaa amma jiru geejjibaa mudachaa jiraachuun hubanneerra kanaaf bakkuma jirtan akka turtan jechuun beeksiseeti jira. Barattoonni yuunivarsiitii dhufan yoo achi gahan akka simatus garuu dabaluun ibseeti jira. Yuunivarsiitiin Waraabees onkoleessa 30 barattoota akka simatus ibsee ture guyyaa galmee yeroo hin beekamneef akka dabree jirus beeksiseeti jira. Yuunivarsiitiin Dabra Maarqos haala qabatamaa nageenyaa biyyaa eeruun nageenya keessaniif bakkuma jirtanitti turaa jeeti jira. mootummaa federaalaatii fi kan naannoo Tigraay jidduutti wal dhabdeen ture halkan kaleessaa gama galgalaa gara waraanaatti geeddarameeti jira. Halkan kaleessaa gara naannoo sa'aatii 5 akka biyyaatti jechuudha irraa kaasee Maqalee fi magaalaa kiiloomeetira magaalaa irraa fagaattee jirtu keessatti sagaleen dhukaasaa cimaan dhaga'amu ture. Guutuu gabaasa kana akka taamtisniif dhiyeessina. Mootummaa federaalaa fi kan naannoo Tigraay jidduutti wal dhabdeen ture halkan kaleessaa kibxata gara waraanaatti geeddaramee jira. Halkan kaleessaa gara naannoo sa'aatii 5 irraa kaasee Maqalee fi magaalaa kiiloomeetira 10 akka fagaattee argama. Kaawwitti sagaleen dhukaasaa cimaan dhagahamaa akka ture riippoortarri BBC achi jiru gabaaseera. Dhimmoota ijoo hanga yoonaatti beekan keessaa kanadha. Ibsa muummee ministeera Dr. Abiy Ahmediin kanneen tippelleef kaambii raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa irratti haleellaa banuu saamuuf yaaleera jedhee raayyaan ittisa biyyaa keenya akka weerartu biyyaan barraa dhufeetti lakkaa'amuu haleelaaf yaaleera jechuudhaan TV biyyoolessaa irratti ibsa kenne. Itti dabaluunis raayyaan ittisa keenya koomaandi poostii dursanii biyya oolchuuf jecha ergama isaanii akka baataniif ajaja kenneera jedhan. Sararri diimaa irraa darbamee biyyaa fi uummata oolchuuf jecha uummanni filannoo dhumaateera jedhan. Bilbilaa fi internetiin addaan cituu kibxata halkan walakkaa irraa eegalee Tigraayitti bilbilaa fi internetiin addaan cituu riippoortarri BBC Maqalee jiru gabaasee ture. Bilisummaa interneetaa irraa kan hojjetu dhaabbanni Net Bilikoos jedhamu interneeta addaan cituu ibseera. Dabalataanis roobii ganamaarraa eegalee ibsa guutumatti naannicharraa kaasee baduunsaa himeera. Waajjiraalee akka baankii fi Itee Telekoom kan magaalaa Maqalee keessa jiran cufamanii jiru. Geejjibni gosa kamiis naannicha keessatti akka hin jiraanne mootummaan naannoo Tigraay ibseera. Qabatamatti maaltu lafarratti ta'aa jiru kan jedhu baruu hin danda'amne haleellaan daangaa Amaaraa fi Tigraay jidduutti kan deemaa jiru. Kaleessa akka Itoophiyaatti halkan sa'a 4 fi daqiiqaa 30 irraa kaasee humni addaa fi milishaan naannoo Tigraay kaampiiwwan raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa fi misooma bu'uuraa irratti haleellaa qindaa'ee banuudhaan pirezidaantii naannoo Amaaraa obbo Tamasgan Xuruunee himanii jiran. Humni addaa naannoo Tigraay ajajoonni humna ittisa naannichaa argaman akka hin sochoone dhorkuu haleellaa raawwachuu eegalaniiru jedha. Hidhannoo raayyaa qabatee ture saamuu ce'umsaa ture jechuudhaan obbo Tamasgan kan dubbatan. Itti dabaluunis gandoota naannoo Amaaraa Sarqoo fi Qirqiraa jedhamanitti haleellaa raawwachuuf yaalaniin humni naannichaatti qaamolee himan. Akka ibsa Tamasganitti naannichatti haleellaa kan biroo taasifamuuf kan malan tilmaamanii jiran. Gama biraatiin milishaan Tigraay loltoonni marfamanii turan humna addaa Amaaraatiin baraarameera jedhan. Pirezidaantii miseensota humna addaa fi milishoota naannoo Tigraay yoo baqatan gara naannoo isaanii dhufu akka simatan himaniiru. Tigraayitti balaan xiyyaaraa dhorkamuu jira. Tigraayitti balaliin xiyyaaraa dhorkamuu mootummaan naannoo Tigraay atkaroo waraana mootummaa federaalaa waliin keessa seenee ilaalchisuudhaan ibsa kenneera. Mootummaa federaalaa qaama alaa waliin ta'uudhaan dantaa birmadummaa biyya dabarsee kennaa jiraachuu fi uummata Tigraay jilbiifachuuf akka hojjechaa jiru himee keessattuu dhiyeenya kana naannichatti humna waraanaa jilbiifachiisuuf raayyaa ittisa biyyaa kutaalee Itoophiyaa hunda keessa jiran of eeggannoo akka qophaa'anii fi akka socho'an gochuu Tigraay
weeraruuf bobba'aniiru jechuudhaan ibsa kennan. Har'arraa eegalee wantoonni armaan gadii hojiirra oolus jedhameera. Sochiin raayyaa ittisa biyyaa Tigraay keessaa fi gara Tigraayitti taasifamu kamiyyuu akka dhoorkamu. Balali'iinsi xayyaaraa gara Tigraayitti hin jiraatu. Kanarra dabruudhaan ammoo rakkoon uummataa fi qabeenyarraas yoo hogee tarkaanfii fudhatama. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa iddoo biroos akkuma isaanii kaaba keessa jiran mootummaa abbaa irree nama koon hoogganamu dhiisanii uummata cinaa akka dhaabbatanii fi birmadummaa biyya keessaa eeguudhaan dirqama seenaa isaanitti kenne akka baatan hubachiifna. Miseensota raayyaa ittisa biyyaa eessumarraahuu yoo dhufan ilmaan Tigraay waan ta'aniif hanga murteen siyaasaa kennamu kunis barbaachisummaan Tigraay keessatti geejjibni gosa kamiyyuu hin jiraatu. Kanaan alattis mootummaan naannoo Tigraay hanga waan fedhu argatutti qabsoo cimsee akka itti fufu ibseera. Eeruu poolisii federaalaa kutaalee bulchiinsa Finfinnee 10 keessatti sochiin addaa kamiyyuu ilaalchisee eeruun kan namoota barbaadaniif poolisii federaalaa lakkoofsa bilbilaa garagaraa danda'an. Waldhabdeen mootummaa lameen daran hammaatee naannoo Tigraayitti ibsuun manni marii federeeshinii baasee bu'uura seeraa hin qabu jechuudhaan filannoo erga gaggeesseen boodatti haa ta'u mootummaan lameen seera maleessa jechuun wal himataa turan. Mootummaan federaalaa mootummaa naannichaa ajjeechaawwanii fi rakkoo nageenyaa biyyattii kutaalee adda addaa keessatti uumaman TPLFtu harka keessaa qaba jechuu kan ture. Kan mootummaa naannoo Tigraay ni balaaleffata. Torbaan dabran raayyaa ittisa biyyaa akka haaraatti caaseeffamuu hordofuun hooggansi ajaja kaabaa kan jijjiirame yoo ta'u mootummaan Tigraay caaseeffama haaraa hin fudhadhu jechuudhaan ajaja waraanaa garasitti ramadanii of duuba deebisuu himeera. San hordofee ministeerri ittisa biyyaa ibsa baaseen mootummaan naannoo Tigraay akeekkachiisee ture. Baha Oromiyaa iddoowwan adda addaatti ijoollee umriin isaanii millannaa seeraa fi heera hin geenyeef heera seera biyyattii akkasumallee seera waliigala idila addunyaa cabsuudhaan alatti hidhamaa jiraachuu maddeen keenya nuuf gabaasaniiti jiran. Guutuu gabaasa kana akka ta'amtu isiniif dhiyeessina. Daa'ima hidhuun itti fufeera. Baha Oromiyaa iddoo adda addaatti ijoollee umriin isaanii millannaa seeraaf hin geenye haala seeraa fi seera biyyattii akkasumallee seera waliigala idila addunyaa cabsuun seeraan ala hidhamaa jiraachuu ammaan duraas gabaasuun keenya ni yaadatama. Akka fakkeenyaatti Du'artist Hacaaluu Hundeessaa yeroo dhiyootti siyaasa jumlaa qabaniin hidhanii magaalaa Awwadaay keessatti daa'ima umrii waggaa 10 ta'an Burqaa Shaamil illee ga'eessota waliin hidhamanii ni yaadatama. Turtii ji'a 3 booda yeroo hidhamtoonni 103 gad lakkifamanitti illee daa'imni kun osoo gad hin lakkifamin hidhatti hafuu keessa beektonni nuuf himanitti jiran. Daa'imni maqaan isaa armaan gaditti ibsame illee akkuma Burqaa Shaamilitti osoo umriin isaanii hin geenye hidhamanii dararaa argaa akka jiranillee dubbatamaa jira. Bakka itti hidhamanis achuma waajjira poolisii magaalaa Awwadaay akka ta'e iyyaafannee jirra. Kaalidee Sheeka Hassan umriin isaa waggaa 10 yoo ta'u akkasumas Kaalidee Seyfuddin umriin isaa waggaa 10 akka Abdurrahmaan Mahammad Usmaan umriin isaa waggaa 12 akkasumas Muslimaa Hussein umriin isaa waggaa 10 akka namoonni kanneen daa'imummaadhaan mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuun dhaga'ameeti jira. Dhaddachaa mana murtii waliigala Oromiyaa Harargee kan isin biraan geenyu beellama gaafa guyyaa 24 baatii 2 bara 2013 fi beellama gaafa guyyaa 25 baatii 2 bara 2013 guyyoota lameen kana manni murtii waliigala Oromiyaa galmee dhimma hidhamtoota siyaasaa abbaa alangaatiin aanaalee garagaraatiin himataman ilaalee murtii kenneeti jira. Guutuu gabaasa kana akka ta'amtu isiniif dhiyeessina. Oolmaa dhaddacha mana murtii waliigala Oromiyaa Harargee beellama gaafa guyyaa 24 baatii 2 bara 2013 fi beellama guyyaa 25 baatii 2 bara 2013 guyyoota lamaan kana manni murtii waliigala Oromiyaa galmee dhimma hidhamtoota siyaasaa aanaalee garagaraa irraa abbaan alangaa federaalaatiin himataman ilaalee murtii garagaraa kenneera. Haaluma kanaan hidhamtoota siyaasaa ilmaan Allee Aanaa Jaarsoo irraa lakkoofsa 33 fi 930 irratti himataman ragaa abbaa alangaa fi kan ittisaa isaanii dhagee badii qabu jechuudhaan guyyaa har'aa murtii adabbii hidhaa maallaqaa fi adabee jira. Himatamtoonni kunneen lakkoofsaan nama 10 yeroo ta'an adabbii hidhaa hanga waggaa 2 fi maallaqa adabamanii jiran. Himatamtoonni kanneen Du'artist Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee gocha yakka shororkeessummaa raawwatan jechuudhaan himataman nama 7 himannaan haa ta'u malee mana murtii keewwata jijjiiruu seera yakka keewwata 488 hanga keewwata 494 fi 690 jalatti deebi'ee jira. Galmee kana jalattis namoonni 19 kan himataman yoo ta'u jalqaba irraa namni 14 murtii bilisaan gaggeeffamaniiru jiru. Marsaa kanarrattis namni 5 bilisaan bahaniiru. Himatamtoonni kunis Taajuu Abdallaa fi Nuuraddiin Abdallaa, Saadaa Mahammadii fi Daawit Mahammad Nasraa Musaa. Haaluma wal fakkaatuun hidhamtoonni siyaasaa aanaa Kombolchaa fi Miidhagaa Lolaa galmee namoota baay'een irraa adda baasuun namoota muraasa himatanii turan. Haaluma kanaan aanaa Kombolchaa irraa
namoonni 17 bakka tokkotti himatamanii turan ni yaadatama. Haa ta'u malee kan addatti gocha galmee kanarratti kan himatame maqaan isaa Muhammad Bakar ragaa bittaa mirga booda bilisaan gaggeeffameera. Akkasumatti himatamtoonni aanaa miidhagaa lolaa jumlaa namoota 29 galmee tokko jalatti himataman irraa adda baasuudha. Himatamtoota lama abbaan alangaa himate ture, isaanis Jaappaan Abdii Ibraahimii fi Murataa Muhammad yoo ta'an ragaa bittaa fi mirga erga dhagayeen booda manni murtii beellama kaleessa badii hin qaban jechuudhaan murtii bilisaan gaggeesseeti ture. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed raayyaa ittisa biyyaa ergama biyyasaa baraaruu akka raawwatuuf ajaja kennuuf himan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed galgala kaleessaa barreeffama kana fuula feesbuukii isaarratti maxxansaniiti jira. Guutuu gabaasa kana akka ta'antu isiniif dhiyeessina. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed raayyaa ittisa biyyaa ergama biyyasaa baraaruu akka raawwatuuf ajajni kennamuufii himee jira. Ministeerri muummee Abiy barreeffama halkan kaleessaa fuula feesbuukii isaarratti maxxanseen TPLF kaambii raayyaa ittisa kan Tigraayitti argamu irratti haleellaa raawwatteera, saamicha raawwachuuf yaalii taasisteera. Haa ta'u malee waraanni kun kan waggoota 20 oliif uummata Tigraay tiksaa turedha jedhaniiru. Itti dabaluunis TPLF raayyaa ittisaa haleeluuf saamuuf ka'eera, gama dallaa isheetiinis waraana banameera jechuudhaan lolli ifatti eegalamuu mirkaneessee jira. Mootummaan uummanni Tigraay akka hin miidhamneef yaaduu waraana akka hin banamneef obsa dhumaa obseera kan jedhamu muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waraanni kan hafu ammoo fedhii qaama tokko qofaanii miti jechuudhaan kanaafuu raayyaa ittisa biyyaa komaandi poostii ogummaa ergama biyya isaanii baraaruu akka bahaniif ajajni dabarfamee jira jedhanii biyyaaf uummata baraaruuf jechaas humni filannoo dhuma ta'eera jechuudhaan uummanninis dhimmoota miira tasgabbaa'ee akka hordofu tuttuqaawwan naannoleetti uumamu akka of eeggannoodhaan eeguu fi maddii raayyaa ittisa biyyaa akka hiriiru jechuudhaan waamicha dabarsanii jiran. Haaluma wal fakkaatuunis riippoortarri BBC Maqaletti argamu dhiyeenya magaalattii dhukaasanii meeshaa waraanaa akka dhaga'amuu fi tajaajilli bilbilaa idilee erga addaan cituu himee jira. Manni marii ministeerota yaa'ii ariifachiisaa 21ffaa har'a taa'e naannoo Tigraay labsii yeroo ariifachiisaa labsuu isaatiin waajjira ministeera muummee beeksiseeti jira. Guutuu gabaasa kana Bayaan Abdujaliil akka ta'antu isiniif dhiyeessa. Manni marii ministeerota naannoo Tigraay irratti labsiin yeroo muddamaa ji'a 6 turu labsameeti jira. Manni marii ministeerota naannoo Tigraay irratti labsii yeroo muddamaa ji'a 6 turu labsame. Manni marii ministeerota arraantanaa walgahii ariifachiisaa 21ffaa taasiseen nageenya biyyaatiisuuf labsii yeroo muddamaa kana labsuu ibseeti jira. Labsii yeroo muddamaa kun ji'oota 6 kan turuudhaas jaaniiti jiran. Labsii kana kan raawwachiisu qaamolee garaagaraa isaan ilaallatu irraa gareen tokko hundaa'uun ajaja waliigalaa humna waraanaa biyyaatiin gaggeeffama. Gareen labsii yeroo muddamaa jaamee waamame labsii yeroo muddamaa kun naannoo Tigraay hunda hojiirra kan oolchu taha. Manni marichaa mootummaa bu'uuraalee heera nageenyaa biyyaa uummataa tiksuuf dirqama waan qabuuf humna jeequmsaa kaasuu kamiyyuu ittisuuf itti gaafatamummaa akka qabus ibseeti jira. Labsii kana baasuuf yeroo ammaa naannoo Tigraayin sochiiwwan heera mootummaa nageenya uummataa balaa irraa buusan jiraachuu eereeti jira. Akkasumas walabummaa biyyaaf qormaata kan ta'uu fi mootummaan federaalaa aangoo heera mootummaa kennamee fi naannicha akka hojiirra hin oolchine taasifamaa turuu ibsa. Dabalataan murteewwan mana marii federeeshinii cabsuun hojiin seeraa alaa hojjetamaa turuu ibsa. Kanaaf karaa idilee seeraa kabachiisuu fi akkasuma naannicha to'achuu waan hin danda'amneef bu'uuraalee heeraan labsiin yeroo muddamaa kun labsamu ibse. Labsichis akkaataa heera mootummaa keewwata 93 muraa takkaan kan murtaa'e tahuu himuun mootummaan tarkaanfii barbaachisaa ta'e naannicha keessatti fudhachuuf gargaara jaaniiti jiran. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed raayyaan ittisa biyyaa kan biyyattii ergama biyyaa baraaruu isaa akka ba'us ajaja kennuuf ibsan. Ministeerri muummee ibsa TV biyyattii irratti dubbachuudhaan yaada kennaniin humna kana barbadeessuuf kan nu danda'ame hunda ni raawwanna jechuun ifatti waraana TPLF irratti ibsamuu himaniiti jiran. Tarkaanfii fudhatamaa jiru kanaafis muummeen ministeeraa adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF kan bara 1990 kaasee aangoorra ture himataniiti jiran. Ministeerri muummee Abiy barreeffama halkan keessa fuula Facebook isaanii irratti maxxansaniin TPLF kaampii raayyaa ittisa biyyaa kan Tigraayitti argamu
argamu irrattis haleellaa raawwateeti jira. Saamichaas raawwachuuf yaalii taasiseeti jira jaaniiti jiran ibsa keessaafuu Facebook isaa irratti eeda galgala baasaniin. Haa ta'u malee waraanni kun kan waggoota 20 oliif uummata Tigraay tiksaa turedhaas jaaniiti jiran. Itti dabaluunaanis TPLF raayyaa ittisaa haleeluuf saamuu xeera. Gama Daalshaahatiinis waraanni banamee jechuun lolli ifatti eegalamu mirkaneessan. Taateen kunis erga federaalaa fi akkasuma aangoota naannoo Tigraay jidduu ture baatiiwwan muraasa as dabalaa dhufuun wal qabatee kan mudateera jaaniiti jiran. TPLF bulchiinsa Abiyyi fulbaana darbee kaasee weerara COVID-19 akka sababaatti fudhachuun aangoo Media Network. Subscribe, share.